Ashama harka fuunee jaalatamtoota kabajamtoota hordoftoota caaltuu oroo jirra jirtu bakkuma jirtanitti nageenyi xiyya ka'oon irraa burqe isinaa dhaqqabu rabbiin balaa hamtu jala isinaa tissu dhaamsan qabaa dhaamsi xiyya sadeen dhaamsa nuti hunduu irratti hojjechuu qabnudha. Inni sadeen tokkoffaan warroota maaliif sagaleen teenya hin dhagaamne sagaleen teenya maaliif addunyaan nun argine sagalee teenya maaliif mootummaan biyya kanaa nun dhag mootummaan Saawud Arabiyaa hin dhageenye jettaniif. Maaliif sagaleen teenya uummanni mootummaan addunyaan dhagayin yookaan mootummaan biyya kanaa hin dhagayin waan rakkoo nuti qabnutu jira. Rakkoon sunis waan nuti irratti dalagaa namni tokko yooniif waan ajandaa tokko uumee waan akkanaa irratti dalayna jee waliigallee dalaguu dhabuudha. Inni sunis tana dura ijoolleen hedduun karaa toora feesbuukiitiin haashtaagii fayyadamnee karaa duula Tiwiitar irratti haa hirmaannu jaanii turanii wanni sun haalan barbaachisaadha. Haashtaag lama fayyadamanii tokko afaan Arabaa tokko immoo Ingiliffaan fayyadamanii karaa duula Tiwiitar irratti yoonii fi poostatan haashtaagiin sun tokko afaan Arabaa tokko immoo Ingiliffa yoo ta'e karaa nama 70,000 nu barbaachisa. Nama nuti immoo Oromoon ammaan tanaa'u karaa sooshaal miidiyaatiin feestaala gurraacha uffannee dachii tana shororkaa godhaa jirra jechuudha. Innaa karaa saniin deemnee yoonii fi duula sangoone Tiwiitar irratti haashtaag fayyadamnee haashtaagiin keenya hedduu ta'uu qabu. Haashtaagii waliigallee haashtaagii lama qofa akkuma gaafa Jawaarfaan maneedhaa keessa jiranii firii Jawaar jennee maquma isaa fayyadamnu sanitti kanas jechoota waan barbaachisu Ingiliffaan qayitti aanummoo Arabiffaa yoonif goone wal cinaa yoo oofne haashtaagiin keenya gubbarratti baanama 70,000 nu barbaachisaa jechuudha. Warroonni yeroo hedduu 70,000 ol nu barbaachisa. Warroonni yeroo hedduu karaa duula Tiwiitar irratti gaggeessitan ni beekanii. Achirratti yoo hirmaanne sagaleen teenya sirritti nu dhageessi mootummaan biyya kanaatis tahee mootummaan addunyaatis sirritti nu dhagaa jechuudha. Kanaaf duula Tiwiitarii haashtaagii lama fayyadamnee haashtaagii lamaan san irratti hirmaannee dhaynee warroonni Tiwiitarii hin qabnellee banannee yoonii fi hojjennee sagaleen teenya sirrii dhagaamti lammii teenya gargaarree jechuudha. Inni lammaffaan nama warroota afaan Arabaa beeytan. Warroonni afaan Arabaa beeytan rabbii keessan sodaadhaati. Sagalee keessa sagalee ta'uun karaa dandeessaniin dhaammachuun waan hedduu nama boonsu waan gaarii karaa nagayaatiin nuti yeroo hedduu uummanni Oromoodhaa afaan nagayaa dubbachuurra karaa lolaa deemutu irra nuuf salphaadha jechuudha. Maaliif akka akkana ta'e anillee hin beeku. Afaan Arabaatiin dubbachuun waan gaarii afaan Arabaatiin sagalee uummata keetii ta'uu waan gaarii. Kana keessa immoo wanni sirriin ta'een afaan Arabaa fayyadamtee uummata kana qeequu yookaan immoo arrabsuu. Arabootiin gowwaadha. Arabni yoo ati fokkota ittiin fokkina san dhuguma ifitiseeti yoo ati bareeda ittiin bareedinni isaa san dhuguma ifseeti ummata hangan takka gowwaati jechuudha. Warra yoo dhufee uffata takka uffate uffanni kun narraa ni bareeda ittee si gaafattee lakkiin bareedu ana sarraatanyaa gaafattee jechuudha. Mana isaanii uumaa waa'ee uffannaa isaanii hin beeyne lakkii kun hin bareedu yoon hin jeen nama uffata san jijjiiru isinii galee nama jecha namarratti hundaa'ee waa hojjetudha uummanni Arabaa. Isinii galee gammachuun isaanii kan namarratti waan irratti xiyyeeffataniiti wanni kun ni bareeda lakkiin bareedu irratti waan namni ja'uun irratti xiyyeeffatanii jechuudha. Isinii galee qulqullinni isaanii walumaa galatti abaluu kana naan jaa abaluu kas jecha kanarratti xiyyeeffatan. Kanaaf uummanni kun hangan takka gowwaadha. Warroonni akkasitti fayyadamtan afaan Arabaatiin mootummaa biyya kanaatii fi mootummaa Saawudiitiif viidiyoo teessa wal bira keessanii akka nabaabbartanii karaa sooshaal miidiyaa tiiktookii keessattuu tiiktookii irratti warroonni poostatan piliis rabbi jaa irraa qusadhaa. Jechuun barbaada. Maaliif wanti suni ijoollee maneedhaa keessa jirtuufi sumaan fidu warra ala jirru nuufillee waan takka wanni inni fidu hin jiru jechuudha. Sodaachuu qabna. Maaliif dirqama waan ta'eef biyya isaanii keessa irra waraqaa biyyattii hin qaban ijoolleen turraa mo'itee tortoraa akka wanti isin agartan kanatti jiran jechuudha. Kanaaf ijoollee uummata keenya galatooma akkuma sagalee tahaa jirtan kanatti jechoota keessanis qusadhaa rabbii keessan sodaadhaa. Inni sadaffaan maali? Ajandaan sadaffaanii warroota mootummaa Saawud Arabiyaadhaa muslima uummanni muslima akkas ta'e mootummaa keessan miidha ijoollee tana miidha rabbi akkamatti uummatuma saniin muslima jettan na dhagaye yeroo hunda waan uumamu karaa amantaatti osoo fiduu baattan hedduu natti tola. Maaliif mootummaan biyya kanaa osoonii fi Ameerikaa Awustiraaliyaa Kanaada biyyitti faranjii osoo hin jiraatin dura lammiileen Itoophiyaa dhuftee biyya kanatti ta'e irraa jijjiiruu turte ilaan garraa jijjiiraa jirtullee. Arraan tan ammoo sababa siyaasaa isaanii sababa waliigaltee dhabuu isaaniitiin uummanni keenya cunqurfamus waan isaan duraan nu taayyoo millee taanan hin dagannu jechuudha. Hayyama takkaan malee
As keessa waggaa meeqa taa'ee faamilii isaa jijjiiree as keessa waggaa meeqa taa'ee mataa isaa jijjiiree as keessa waggaa meeqa taa'ee waraqaa eenyummaa isaa bitachuu nama danda'eetu jira jechuus ni galee. Kanaafi mootummaan biyya kanaa galata nurraa qaba malee manni Saudi Arabiyaa galata nurraa qaba malee hammeenya nurraa qabu. Karaa amantaatiin yoo dhuftanii ani hiriyaan tiyya kiristaana guyyaa gaaf takka karaa amantaa ishiitiin namni waan takka jeen hin jiru mana takka keessa hojii daleena warri nu beeku ni beeka waan jettee. Ke maata bashii uffatteetii maata bashiitiin wajjin naaf ishiin har'a waggaa 5 mana takka keessa hojii jirra jechuudha. Namni waa'ee amantaa ishiitiin itti dubbatee hin jiru. Hammeenyi immoo wanga takka takkaan jiraachuu danda'a. Akkuma biyya Itoophiyaa keessa haati dandeetii fi obboleettiin haadhateetii wayii gosa takka yookaan haati turra gaarii ta'a yookaan obboleettii haati turra gaarii ta'a akkasuma. Kanaafi amantaa wajjin dubbii walitti hin fidina. Mootummaan sa'a abbaan gaafa cabsee iyyitii orma jaamsiti. Osoo mootummaan Itoophiyaa kabajaa lammii isaatii qabaate osoo mootummaan Itoophiyaadhaa waan fedhe yoo dhabees bara. Kabajaan jiraachuun osooniif ijoolleen tun fedhu nu galchullee hin danda'in. Nullee hin galchin. Garuu osooniif nu kabachiisise sirriitti danda'a. Uleen barbaachisu, arraban barbaachisu, wanni takka hin barbaachisu. Lammeetii akkana naa godhe jee dubbachuu qofa irraa barbaachisa. Nutti callisee uummata akka fedhan nu godhanis mirga isaanii qaban. Waan fedhan yoo nu godhanis mirga qaban. Maaliif biyya isaanii keessa jiraree waraqaa biyyattii hin qabnu? Hayyamaan ala ka jiru. Eenyutu hayyamaan ala lammiilee dilatan jiraachisa. Har'a osoonii fi ijoolleen biyya Saudi Arabiyaa keessa turtuun baqattoota Itoophiyaa keessa baqatan silaa lammiilee biyya biraa taate akkasitti gaazira rabanii bakka takkatti shidan malee namni hodhu qubsitan bishaan kana dhugu ja'uun hin jiru biyya Itoophiyaa san keessatti hangas takka namoota garaa jabaatutu har'a mootummaa Saudi Arabiyaa yookaan immoo uummata Saudi Arabiyaa akkamitti muslima jennaan jettanii waan hin taane ofoo amantaa hojii walitti akkana baruu dhiisa. Wanni nan dubbachuu dhufe isuma kana saasoo isinitti hin dheeressu galatoomaa ulfaadhaa isinitti haa tolu dula tawtarii hin dagatina hashtagii lama fayyadama warroonni mootummaa biyya kanaa arrabsitan yookaan immoo afaan arabaa dubbattanii sagalee teessan dabarfattan dabarfadhaa sagalee teessan garuu mootummaan arrabsina warroonni ammoo amantaa hojii wal qabsiistan waan uumamu hunda amantaa hojii warri wal qabsiistan ijoolleen achi maneedhaa san keessa jirtu muslimaa jira kiristaana jira hunduma keenyatu jira. Kanaaf mootummaan Saudi Arabiyaa galata lammiilee Itoophiyaatiif qaba malee cubbuu takka nurraan qabu. Arrallee borullee wanni nan dhaabbadhee guzee hunda jiru namtichi kun afaan kiyyan beeku nan dhaga'u isin galee garuu haqa mootummaa nurraa qaba. Waraqaa takka malee biyya isaa keessa jiraanne har'aan tana mootummaan Abiyyi dhufee uummanni keenya lammiileen keenya rakkatee cunqurfamtus yeroo dheertuu bara dheeraa nu danda'e har'a kabajaa yoo nu dhabe kabajaa nu dhowwee mootummaa Itoophiyaati. Kana dhugaan jirtu abbaa feetee deeggarii mootummaa Abiyyi deeggarii kun immoo dhugaa jirtu seef godhi sammuu kan kee keessatti. Kanumaan dhaammachuu ture dhufee galatoomaa ulfaadhaa isinitti haa tolu. Please viidiyoo tiyya share like subscribe gochuu hin dagatina. Galatoomaan isinin jaa. Hundumti keessan hedduun isin jaalladha.